Dhaggeeffattootni oduuteen jalqabaanii lammiileen Itoophiyaa 70 ta'an Yuukireen irra Pooland ga'u embaasiin Pooland Finfinnee jiru ibsa. Akka embaasichi jedhutti lammiileen Itoophiyaa Poolandii barachaa jiran 1,500 ol. Dubartiin dhalattuu Itoophiyaa taate Sanaayit Shekiniskaan lammiilee Afrikaa Woosoo galan keessummeessuun gargaaraa jiraachuu himti. Bakka rafan waan hin qabneef bakka adda addaatti bilbileen isaan geessa. Gara Berliinittis ergaan ture. Lammiin Itoophiyaa tokko osoo ishee eeguu as dhufuu waan hin dandeenyeef gara Sloveeniyaa deemtee achiin Poolaand dhufte jennaan dhaqeen ishee fudhadhe. Warra gara Worsoo dhufan anuma bira dhufu. Lammiileen Itoophiyaa baay'ee miti. Naayijeeriyaa, Morookoo, biyyoota Arabaa fi lammiileen Somaalee na bira dhufu. Osoo adda hin baasin namoota Afriikaadhaa dhufan hundan gargaara. Nyaata hojjedheen isaan eega. Oduu biraatiin waraan kaaba Itoophiyaa tureen walqabatee naannolee Amaaraa fi Afar keessatti lammiileen nagaa 700 ol ajjeefamu Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa gabaasa baasen hima. Komishinichaatti Komishiinarii Mirga Siviilii fi Siyaasaa akka ta'e Dr. Abdii Jibriil qorannoo bal'aa ji'oota 4 tur taasisuu himuun argannoo qorannichaa akkanaan ibsa. Humnoota Tigraayin naannoo Afaarii fi naannoo Amaaraa gaafa qabatan dhiibbaa mirga namaa guddaa gaggeessanii. Kun ammoo mirga lubbuun jiraachuu jalqabee mirga qabeenya qabaachuu, mirga ijoollee fi mirga daa'immanii hundaa'uu haala olaanaadhaan mirgoota namaa dhiitee jira. Nuti toora iddoo 50 ga'u zoonii adda addaa naannoo Amaaraa fi Afaar keessatti kan ilaalle humnootni Tigraay maal godhan dirqisiisanii gudeeduudhaan nama 100 lakkaa'aman dubartoota ijoollee gudeedanii jiranii. Gudeeddan kunis haala cimaadhaan kan raawwatame hara suukanneessaadhaan bakka maatiin jiranitti dubartoonni kan gudeedamanii. Gudeedamuu qofa otoo hin ta'in waan fakkeenyaaf gadameessaa dubartoota keessatti meeshaa qawweedhaan keessa naquu hunda hanga turetti jechuu haala suukanneessaadhaan gudeeddan kun kan raawwate. Waliigalatti yoo ilaalle gudeedda akka meeshaa yookiin mala waraanaatitti kan itti fayyadaman. Sirnaan akka mala waraanatti kan itti fayyadame haala agarsiisamuudha jechuudha. Jechisu kanneessaan dubartoota irratti kan ga'e mootummaadhaaf yookiin basaastan jechuudhaan qabamanii kan ajjeefaman jiru. Otoo yookiin lolaa yookiin loltuu hin ta'in namoonni akkanatti humnoota Tigraayin qabamanii lubbuun isaanii darbeessa akkasuma jira. Qorannoon keenya kana hunda argisiisa jechuudha. Qorannoo keessan keessatti namoonni siviilii ka ajjeefamee 700 ol ta'uu ibsitanii namoonni siviilii ka ajjeefaman kunin waraan keessatti moo akkamiin ajjeefaman? Ummata sun adda baasne. Gareen tokko ummata siviilii irratti miidhaa ga'e yookiin ajjechaa ga'edha. Meeshaa lolaa gaafa fayyadaman otoo nama siviiliitii fi loltoota adda hin baasin walumaan kan rukutamedha jechuudha tokko. Nama 403 ka jenne. Kan biraa immoo nama 346 ka jenne immoo otoo erga fakkeenyaaf akkuma atilleen asii dhageessetti humnootni Tigraay achi kaanii hanga Shawaa jidduu dhufanii jiru. Bakkatti isaan itti qabatan kan ammoo otoo lolli hin jirre jechuudha. Otoo warri lolaa yookiin hidhannoodhaan waliin mormin namoota lola keessatti hin hirmaatin kan ajjeesan jechuudha. Kana kun warra loltoota wajjin dhawamerraa adda jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin extrajudicial killing jennaan. Hundi isaanii loltoota TPLFiitiin ajjeefaman moo qaamni biraa kan himam jira? Gara tokkoon gaafa loltoonni Tigraay bahan gara mootummaatiinis namoonni du'an fakkeenyaaf xayyaaraan miidhaa ga'e irratti ilaallatee lakkoofsi hanga nama 41 kan ga'u naannoo Tigraay irratti kan du'an uummattoonni siviilii xayyaara mootummaatiin rukutame jedhamu kana keessa ni jira. Ammoo guddaan isaanii baay'een isaanii humnoota Tigraayin ajjechaa geeffame kan gabaase. Sarbaa mirgoota namoomaa fi ajjecha kan hordofee dhaamsii isaan kennitan akka komishinitti ergaan isaan dabarsitan maali? Tokkoffaa waraanni gaggeeffamaa jiru haa dhaabbatudha. Ammallee naannoo Affaar keessa atilleen akkuma beektutti gaggeeffamaa jira. Kun dhaabbatee namni gara nageenyaatti dhufuu qabaadha kan jedhu. Itti aansee immoo warri miidhaman kan buqqa'an furmaata argachuu qabanii kan jedhudha. Wanni gaggeessan ammoo seeraaf akka dhiyaatan. Garee hundarraa ta'uu danda'anii namni nama ajjeese, namni qabeenya saame, namni qabeenya barbadees, namni nama gudeede seeraaf akka dhiyaatan kan jedhudha jechuudha. Walumaa galatti akka gorsaatti kan lafa keenya. Ulfaadhu Dr. Abdii. Galatoomi asli atilleen.
Dhaggeeffattootni ammoo gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii namoonni biyya alaa Raashiyaa fi lolan pireezidantiin biyyattii Vladimir Putin yaamicha dhiyeesse. Putin namoonni isaaniif loluu barbaadan akka eeyyama argatan gaafate. Ministeerri ittisa Raashiyaa ammaatti namoonni 16,000 baha jidduu galeessarraa Raashiyaaf loluuf baasuu himu. Namoonni miliyoona 18 caalan COVID-19 hin du'u malaa jedhu qorattoonni. Gabaasni kun lakkoofsa duraan galmeessan marroo 3 ka caaluu jedhan. Namoonni gariin vaayirasichaan ka du'an yoo ta'u kaan ammoo infekshinii hin du'u himan. Keenyatti ministeerri fayyaa namoonni maaskii yookiin haguuga fuulaa hin keewwanne eeyyama. Gaafa weerarri COVID-19 eegalee biyyattii keessatti maaskii godhachuun dirqama ture. Amma immoo eegi lakkoofsi namoota dhukkubichaan qabamanii xiqqaate labsiin kun baay'ee. Pireezidantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa biyyi isaanii akka Raashiyaa fi Ukraine jaarsummaan araarsituu gaafataman. Pireezidantiin Ramaphosa eenyu akka gaafate ibsu baatullee Vladimir Putin waliin haasa'uun dubbiin jaarsummaan furamuu akka qabu akeekachiisu himu. Afrikaa Kibbaa walgahii UN irratti weerarri Raashiyaan Ukraine irraan raawwatte balaaleffachuu deeggaruu dide. Dubartii gabaabduu Itoophiyaa fi dhiirdheeraa Itoophiyaaf beekamtiin arlaatameef marsa jalqabaatiif galmeen dinqisiisoo Afrikaa Wallayitaarraa Shaalee Warquu dubartii gabaabduu dheerinni seentimeetirii 61 fi beekamtii laate. Akkasumas godin Shaawaa Baarraa Nagawaa Jimmaa ka dheerinni isaa meetirii 2 fi seentimeetira 25 beekamtii argate. Kun adoo jiru godin Adda Awiirraa namigan 38 ta'ee fi maqaan isaa Biraanuu Gashuu jedhamu dheerinni isaa meetirii 2 fi seentimeetira 50 ta'uu hima. በፊት ጣን ያለው ጓደኞች duraan yeroo ijoollummaa koo akkan ijoollee kaan irraatii adda ta'e hin beekun ture. Amma garuu ijoollee keessaas namoota naannoo hundarraa adda ta'ee mul'adhe. Namni gara gadiitti hafee an ol gubbaatti bahee mul'adha. Akka nama fardarra kaa'aniittan ol bahee mul'adha jechuudha. Dheeraa ta'uu koo umrii koo waggaa 6 boodan bare. Akkamittiin akkas ta'e jedhee yaadee dorgumuufis yaadaan ture. Dheerinni koo meetira 2 fi seentimeetira 50 dhiyooma kanan safarame. Ani barreessuus dubbisuus hin danda'u. Na safaraniima akkas ta'uu koo natti himan. Kana duras gidduu kanas akkasuma safaranii natti himaniiru. Sababa dheerina koon baay'een rakkadha. Yeroon qonna qotus meeshaa qonnaa qixa hojjaa kootti yoon godhe sangootni naaf hin deeman. Yoon gabaabsee akka warra kaanii godhu ammoo ani nama qonnarra jiru osoo hin taane nama gadi gugguufee oomisha haamaa jiruun fakkaadha. Uffanni koos kan namoota naannoo irraa ol waan ta'eef naaf rakkoodha. Ergan dhaladhee guyyaa tokkoyyuu kophee godhadhee hin beeku. Lakkoofsi kophee koo meeqa akka ta'es hin beeku. Kun anaaf rakkoo guddaadha. Yeroo tokko kufee miilli koo cabee maal ta'a osoo akkas dheeraa miti ta'e osoon kufelleen cabuun turee jedheen dheerachuu kootti gadde. Namootni baay'een anuma cinatti kufanii osoo hin cabiin ka'aa turan argaan ture. Kana malees hojjechuu osoo hin danda'u namootni kaan akka fedhan yoo qotatan yeroo haammatan argus anis osoon dheeraa miti ta'e jedheen baay'ee aara ture. Faallaa kanaan ammoo bagan dheeraa ta'e jedhee yaadees nan gammada. Wantoota ol fagoorraa jiran namootni dhaabbatanii buusuu hin dandeenye faa gaafan ofumaan buusu natti tola. Isa lafa jiru kaasuudha kan natti ulfaatu. Bultoo laalchisee dura akkan fuudhee mucaa tokko godhadheen haati warraa koo na dhiistee deemte. Warra kaan ergan baree gaafadhe ammoo gaafannaan na didaa turan. Dheeraadha hojjetee nu nyaachisuu hin danda'u fa'aa jedhaniiti. Takka takka ammoo gabaafaa gaafan deemu namni na ilaalee waan natti kolfuuf qaaniitti fakkaatee fa'aa na didaa turan. Dubartii tokkotu naannoo keenya jirti ture. Na beekti ture. Mee takka seeneen ilaala tole naaf jette jennaan fuudhee amma ijoollee dhiiraa 3 godhanneerra. Amma qonna waan hin dandeenyeef haadha manaa kootu hojjetee nu bulcha. Amma dhaabadheen sitti dubbachaa jira. Amma dhaabadhee waan namootni kaan arguu hin dandeenye arguu nan danda'a. Waan fagoorra jiru faa. Manneetii naannoo keenyaa baay'een natti mul'ataa jiru. Fuuldurattis dheerinaan tokkoffaan anadha jedhee waan an yaaduuf dorgomee ittiin beekamuun barbaada. Barreessaa fi artistiin Oromoo beekamaan Jimma Galataa dhiyeenya kana fiilmii isaa Lafaaf Lafe jedhuun badhaasota 5 injifate. Waa'ee fiilmii isaatii fi badhaasota irratti waa'ee Zalaalam Taadheessaa waliin turtii taasise. Ija ogummaatiin kan madaaluu fi kan ilaaluu fi dhugaa jirtu kan lafa kaa'uu jiraate waan tokko shakkiin qabu ture.
hojii koo ammamitti dhama'eeru natti beeka. Ana qofaa miti egaa caaltuu eelaa wajjin itti dhamaan irraa hojii kana baay'ee iskiriiptii isaanii haa barreessu malee qopheessuu isaa fi waliin piroodakshinii isaa hojjechuu isaa waliin taaneetiif kan hojjenne. Fiilmiidha kan inni hojjedhe fiilmiidha. Fiilmiin lafaaf lafee jedhe tokko fiilmii lafaaf lafeetiin ani injifadhe jechuudha. Hayyee tolee fiilmiin kun hagam jaalatamummaa argateera. Wanti dhibu keessa fiilmiin kun deega baheeti keessatti hin carroomne jechuun hin danda'ama. Maaliif hin carroomne siin jedha. Akkuma fiilmiin kun eebbisameen koovidiin biyya keenya seene. Koovidiin deega seene immoo namni walitti qabamuun dhorkaa ta'e. Istiilaa koovidiin ammas hin jira garuu fiilmii kana immoo deega koovidiin xinnoo hir'isaa deeme immoo gara agarsiisutti deemna jennee turre gara agarsiisutti deemuuf immoo dhimma nageenyaa biyya keenya mudateen immoo ammas fiilmiin kun ilaalamuuf hin carroomne jechuudha. Garuu maalinni gaafa eebbasaa sana galmi lachuu guuteeti kan eebbifame. Already baay'ee fudhatama guddaa fi jaalatama guddaa ogeessotarraas daawwattootarraas argateera. Yoo akkas ta'e maalirraa argatte akka galiitti akka artistii tokkotti yoo hojjetanii galiirraa argachuun kan jiru hin ilaalamne hin gurguramne yoo ta'e waan si miidhe qabaa kun? Artiin Oromoo maqaa malee faayidaan irraa argame hin beeku amma yoonaatti. Artiin Oromoo artii sankoo qofaa otoo hin taane fiilmii sankoo qofaa otoo hin taane akkuma artii Oromootti artii Oromoo kan quucarsaa jiruu fi kan guddanne godhaa jiru tokko galii irraa dhabuudha. Galii irraa dhabuu yoo jennu hin hojjetama. Hojjetame immoo dur bakka galmaa bakka itti ilaalamutu rakkoo ture. Amma immoo akkuma beektu biyya keenya keessa haala nageenyaa keessumaa waggaa 4 asitti haala nageenya mudatee fi haala dhukkubni kun biyya keenya mudateen dhukkubni koovidii kun 19 kun akka barbaadame deemtee daawwachiistee maallaqa yookiin immoo galii irraa argachuudhaaf hin danda'amne. Keessumaa akkuma beektu odeensii nuti qabnu Finfinnee keessa miti. Finfinnee keessa odeensii hin qabnu. Odeensii hin qabnu siin jedhu namatti hin jiru siin jedha miti. Nama daawwatutti liqimsameera kan siin jedha malee. So odeensii nuti qabnu godinaalee irradha. Godinaalee kana deemuu dabaluu akkuma siin jedha haalli nageenyaa amansiisaan hin jiru. Uummatumti fiilmii kana akka argee irraati hubannoo tokko argatu barumsa argatu gochuuf irree xinnoo nu rakkisee jira jechuudha. Badhaasa amma argatte kun barreessaa fiilmii cimaa moo daarektarummaatiin? Tokko barreessaa fiilmii cimaadha. Lammaffaa beest daarektar Itoophiyaanidha. Sadaffaa beest muuvii. Shanantu mana galee jechuun danda'ama maaliif beest aktariinis fiilmii lafaaf lafee keessatti dubartootaaf dhiiraanii already fiilmii lafaaf lafee gara awaardii 5 argateera. Tolee milkii guddaadha Jimaa galata. Badhaasa Odaa Awaardii kanarraa maal argattume? Maal sin fayyadaa jira wanti kun? Odaa Awaardii kanarraa kan nuti argannu awaardiima kanarra qofaadha. Odaan awaardii kunis gara fuulduraatti akkasitti itti fufa jedhee yaadu maaliif innis fayyeessuu qaba. Fayyessuus immoo qaba. Artiima Oromootu bu'aa bahii hedduu qaba jechuudha gaafa artii Oromootti dhuftu. Kan ammoo namni waa argatu malee hojjetu waa argatu malee immoo callisee mana miidiyaa artii Oromoo kan nama jedhu gara fuulduraatti immoo isheen immoo kana biraatiin Odaa Awaardiin kunis of jijjiiruuf fooyyessee akka awaardii isa dhufutti dhiyaatu abdiin qaba jechuudha. Badhaasa maallaqaa ni qaba akka badhaasota biyya alaa tokko tokkotti. Hin qabu isa kana koomentii goone turre bara darbes bara Odaa Awaardiin kun waggaa 5 beekamtii beekennaa Odaa Awaardiin kana siishannarraa kanas wanti achirratti badhaasni kan biraan maallaqaan hin jiru. Dhageeffattootteen sagantaan irraa ganuma torbaan guutuun waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Mammaansi galgal kana goganaa hafaa jedhu waraabessi biyyi simbeen dhaqe. Dhiikan isa maanii kooment keessa nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Zalaalem Taaddasaa gam teknikaatiin Mubaarak Abdallah keessaniif dhiyeessan asli galgalooti. Ag torbaan dhufu saatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.